Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa hordoftoota yuutuubii chaanaalii Barsiisaa Jamaal. Har'as barnoota herregaa kutaa sadaffaa paartii 2 qabadhee dhiyaadheetiin jira. Akkuma beekamu egaa viidiyoo jalqabaa san irratti waan gabaabaa qofaa gadhiiseetiin ture. Waa'ee lakkoofsa naachuraalii, lakkoofsa intiijarii, lakkoofsa hundaa kan jiru irratti osoonii fi ibsaa bal'aa hin kennin addaan murree turre. Achumaan mee itti fufnee haa laallu waa'ee lakkoofsa lakkaawuu yookiin naachuraal nambarii irratti addaan murree turre. Isarraa jalqabnee haa itti fufnu. The sets of natural numbers denoted by n it is described by n is equals to start from 1, 2, 3, 4 discontinue hin dhaabbatu jechuudha. Lakkoofsi lakkaawuu yookiin lakkoofsi uumamaa kunis qubee naadhaan bakka bu'aa. Innis kan ibsamu akka tuutaatiin gaafa ibsinu lakkoofsi lakkaawuu kunis walqixa ni ta'a. Biraaketii keessatti akka 2, 3 jee kan itti fufuu dhaabbii kan hin qabnedha. Akkasumas the sets of whole number is denoted by w it is described by w is equals to in bracket 0, 1, 2, 3 itti fufaa jechuun innis kan dhaabbii hin qabne lakkoofsi hundaa jechuudha. Whole number jechuun lakkoofsi hundaa kunis kan inni irraa eegalu 0 irraa eegalee dhaabbii kan hin qabnedha. The sets of integer is denoted by z is described by z is equals to lakkoofsi intiijarii kunis kan inni bakka bu'u z-dhaan bakka bu'a. Z-diin kunis gara harka bitaatti negatiifaan kan itti fufu yoo ta'u 0 irraa eegalee ammallee 0 irraa eegalee harka mirgaatti poozitiiviidhaan kan itti fufu ta'a kan nutti agarsiisu. Tole egaa inni itti aanu definition 1.1 irratti prime number in the composite number. Prime number jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa koobxii yoo ta'u composite numberiin ammoo lakkoofsa guutuu jechuudha. Meegaa hiikaan isaa ta'u maali? A natural number that has exactly two distinct factors, namely 1 and itself is called prime number. Lakkoofsi tokko lakkoofsi lakkaawwii ta'ee hirmaataa yookiin qooddataa takkaa fi mataa isaa qofa yoo qabaate prime numberii yookiin lakkoofsa koobxii akka inni jedhamu nu ibsa. Akkasumas natural number that has more than two factors is called composite numbers. Composite numbers yookiin lakkoofsa guutuu kan jedhamu hirmaataa yookiin qooddataan isaa lamaa ol yoo ta'edha. Akkasumas inni itti aanu one is neither prime nor composite. Lakkoofsi takka compositii miti primes miti yookiin lakkoofsa koobxii miti lakkoofsa guutuus miti jechuudha. Akkasumas divisibility test kan jiru haa laallu. Divisibility test jechuun hiramummaa lakkoofsotaa yookiin seera hiramummaa yoo ta'u, seera hiramummaa kana jalatti immoo lakkoofsa tokko haftee malee lakkoofsa biraatiif ni hirama kan nuti jennu laallee kan nuti beeknu jechuudha. Kanaaf gaa lakkoofsi tokko lamaaf haftee malee ni hirama kan nuti jennu dhumti digitii isaa lamaaf yoo hiramedha. Kunis dhumti digitii isaa 0, 2, 4, 6, 8 kanneen kana fakkaatan yoo ta'e haftee malee ni hirama jechuudha. Dhumti digitii isaa yoo kana ta'e lakkoofsi tokko immoo 3f haftee malee ni hirama kan nuti jennu if the sum of its digit is divisible by test. Ida'amni lakkoofsa kenname san 3f haftee malee ni hirama yoo ta'e lakkoofsi keessanis haftee malee ni hirama jechuudha. Lakkoofsi tokko immoo haftee malee 4f ni hirama kan nuti jennu yoo dhumti digitii isaa 2, 4f hiramedha. Lakkoofsi lamaan gara dhumaa jiru 4f haftee malee yoo hirame. Lakkoofsi tokko immoo 5f haftee malee ni hirama kan nuti jennu dhumti digitii isaa 5 fi 0 yoo ta'e. Lakkoofsi tokko ammallee haftee malee 6f ni hirama kan nuti jennu yoonii fi 2fis haftee malee hirame 3f haftee malee hirame haftee malee 6f ni hirama jechuudha. Bakka takkatti 3fis 2fis haftee malee yoo hirame 6f ni hirama jechuudha. Akkasuma lakkoofsi tokko haftee malee 8f ni hirama kan nuti jennu haftee malee 8f hiramuu isaa kan nuti beeknu yoo dhumti digitii isaa dhumti 8f kan hiramu yoo ta'e dhumti digitii isaa 3 fakkeenyaaf gara dhumaarra kan jiru 3
8 haftee malee yoo hirame lakkoofsi sanis haftee malee 8 ni hirama jechuudha. As keessatti lakkoofsa guddaa baaneeti lakkoofsa digitii 5 qabu baaneeti. 9 haftee malee kan hiramu immoo yoo lakkoofsi san walitti ida'amni digitoota sanii 9 kan hiramu ta'e lakkoofsi sanis 9 haftee malee hirama. Akkasuma 10 haftee malee lakkoofsi tokko ni hirama kan nuti jennu yooniif dhumti digitii isaa 0 ta'edha. Dhumti digitii isaa 0 ta'ee. Tole egaa itti aanee kan jiru common factor in the common multiple. Common factor in the common multiple. Kunis hirmaataa walii fi hiramaa walii kan jiru yoo ta'u, hirmaataa walii fi hiramaa walii. Lakkoofsi tokko lakkoofsa lamaan tokko bakka takkaatti kenname lakkoofsi sun haftee malee lakkoofsa wal faana hiramuuf yoo qabaate common factor jennaan jechuudha. Ammallee lakkoofsi lama wal faana kennamee lakkoofsi isaaf hiramu ni jira yoo ta'e lakkoofsi bakka takkaa isaan lachuutiifuu hiramu kan jiru yoo ta'e lakkoofsi akkasiisanis common multiple jennaani. Common multiple jennaani. Mee tokko tokkoon haa laallu. Common factors and the greatest common factors. Hirmaataa waliitii fi hirmaataa walii san keessaa isa guddaa jechuudha. Lakkoofsi fakkeenyaaf 36 fi 60 yoo fudhanne isaan kana lameeniifuu haftee malee isaan kun lameenuu bakka takkaa lakkoofsatti qoodamaniif jira. Bakka takkaa lakkoofsi isaan kun qoodamiin keessaa isa guddaa